kabaja qabnaaf nu hundinuu nama keenya obboleessa keenya even nama keenya kan namni biraa habashaalleen isa bartuuf nama hedduutti dubbachaa turre sila akkasitti hubatamee bareeda. Dhugaa keetii murtii isinis waan biraatiif hin jenne maaliif ofitti hin dheessanii maaliif ofitti dheessitanii hin jabeeffannee haalaatuma jirurraa jettee uumaa abshii bareedu teenyaaf biratti dheessinee obboleessa keenya nuti akka inni yeroo hedduu nu bira dhiyaatee illee nu hojja haasawee nu hojji wanta jeefe akkasillee numa feena isaafillee hin mijaa'u ta'a yeroo taayimiin qabu ta'a. Innaa sanumaa rakkoon qabu amma yaada nuti irra dubbachuu jiru kana yaada waa'ee keenyaa irratti waa'ee tokkummaa keenyaa waa'ee keenyaa irra dubbachuu jiru kana yoo yuuniif yaada akka qabaattu taate kana irra dubballu. Sanitti deebina. Okay. Ani waa'ee ajandaa keessanillee isinirraa illee jijjiiruufillee miti. Waanuma kana akka yeroo hedduu isa bira daddayte faami. Yeroo hedduu bira dhagaa karaa gabaabaa yeroo hedduu isa bira dhagaati. Taate ni deemna biiftuu teenya yaada fudhanne hayyee kana karaa ajandaa keenya deebi'asini. Amma eenyu firiidamiif carraa nu fanni fayyeenya. Firiidamiif firii jiraateef haa nu dubbatu. Naa qofachiisin kaa. Hayyee isinirraan gabbaan hayyee. Amurti guutuu namni biraa haasa'u waa'ee ajandaa keenya irratti dubbachuu jiraatiin walgalchii welkaam bilisummaa namoonni yaaduu kan nu barbaadan waa kanarra nu deeggaruu barbaadan ol wanni kun likkiimti jechuu barbaadan illee hundaan itti qabballaa baay'isawee ni filanne malee keessaa jechuu filannee kan nu baasuu qabannee kan nu baasni firraa facaasne malee isin hunda waan isin jettan ni filanne soo itti deema. Kana jeetiin gabboo amurtii akkam nagumaati akkam Fayyaa nagaa galata rabbii gaaramnuta akkam. irra guddaa ijoolleen teenya taara argeetuni miidiyaa irratti akkanumatti diina fi irra baay'ifteetuma borwanni ijaan sun hin jirtu. Wanni sun sirrii mitiin jaa waan akkana kana yoon goone namni wal ijaaree jabaachuu waanuma sirriidhaan jaa galatooma. Hayyee ulfaadhaa sillee. Laa gaara mul'ata ammaaf dubbachuu jira malee fuulduraaf bare jabaannee godhuu qabnaa inni tuma amma yaada kaasu jira malee san fuulduraaf ganaa waa hedduutti deemna. Afaan qofan goonu afaan qofa asirratti haasofne afaan qofa son ta'ini gana hojiinillee gama sooshaal miidiyaan ittiinis nama keenya Namuu dirqama isarraa eegamu bahachuu waan dubbachuu qabu aadaa fi ibsachuu. Ani by the way ni beeytanii osuma harargee jiruutiin lubbuun tuna keessaa baate malee hin dhiisullee hin callisullee. Gandummaa qabdaa likkumatti hin qabu namni akka xiyyaa gandummaa qabu hin jiru ganda xiyyarra namaan jaalladhu hin qabu ganda xiyya keessa dabaree bakka itti dhagdeerra. Dhagee ganda xiyyarra bakka itti dhagdeerra maatii xiyyarra ummaa xiyyarra kanaaf gandummaa qabdaa gandummaa yoo gandee fi jaalachuun gandummaa ta'e gandee fi jaalatanii ganda biraa kabajuun namummaadhaa'u. Murtii keenya galatoomii duraan dursee kun of jaalachuun of jaalate nama of jaalate ganda nama of jaalata bar nama of jaalateeti nama hawaasa biraa sanillee jaalata ati bar kun gandummaa hin jaamu ofii kee jaalatee of keersu of jaalatee ati oromoo dhalattee harargee kee jaalachuun maali harargee dhalatte ilma harargee tokko ilma oromooti soo kun mara kun qabu ammas yaaddi nuti dubbachuu jirru nuti maaliif amma taageedaa nama jala deemaa oolla maaliif faarsee bulaa taane maaliif kanamaa guddisuu feenaa keenya maaliif hin guddisne aadaa keenya maaliif hin boonne maaliif gama keenya nuti of taanee maaliif hin jiraanne haalaata jirra yaada kanarra kan nuti jirra malee amma harargee kee baga jaalatu gandummaan jaalatu. Baga nagaan dhuftee Khalid. Khalid baga nagaan dhuftee yaadee waa dubbatu. Hundi keessan warri manaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa keessan maaliif jirtan? Gagaarii. Waa ajandaalee dila sirraa quban qabu. Ajandaa uummata tokko tokko irraa haasa'u jirra. Okay. Ati Oromoo Harargeeti? Yaa Oromoo Harargeeti. Lakki. Ayyee itti fufaaf. Caalaa gaara mul'ata soonu yaa fidde yaarifa ture. Akka faamiin jeetti waan irraa hubadde maaliif? Dhiifama. Dabaalee nagarree ni dabe. Akka faamiin jeetti maaliif faarsee bulaa tahaa oolaa jecha yoo hin dhageensa. Faarsee bulaa jecha jee kanarratti namni waan fedhe haa faarsuu bar if immoo waa'ee ifiidha haa ibsatu.
yaa sandirqama aadaa ta'e waan kee hunda calaqqistee eenyummaa kee kabachisiisuun dirqama sirra jiru. Yoo Ani ati akka Oromootti yoo ati akka Harargeetti namni kiyya aadaa kanaatiin beekamu kun maaliif naan hirmaatin jee gaafatu rakkoo tokko hin qabu. rakkoon qabure Yaa waan normaala Oromummaa waliin qabna, Oromiyaa waliin qabna, namummaa waliin qabna, yaa kutaa adda addaatti namuu qaba. Amma Namummaati. dhaggeeffadha. Yaada haaraa ture irratti amma wanti hin gochuu nurra jiraatu yookaan immoo akka fakkeenyaa fi yaada guddifnee illee osoo hin taane xixiqqeessine wanti gochuun akka nama tokkotti nurra jiraatu tokko ta'udha. Wal tuffachuus dhiisnee yoo wal dhageenyee wajjin deemne ta'e wanti nuti gochuu hin dandeenye hin jiru. Waan illee gochuu ni dandeenya. Qaama miidiyaatiin jechuudha. Isinii galeemi. So yoo garteetiin tokko ta'an immoo eenyummaa keenyas ni mul'ifna, maalummaa keenyas mul'isuu dandeenya. Yoo karaa san hin taane akkanumatti karaa agarre namu ani isasiin sabriin isachi murtiin isachi achi qonna ta'e waan keenyas namaatu itti nu abbaadha. Waan hunda keenya iyyuu namaatu itti nu abbaata. Waan namni itti abbaa nu ta'u san immoo itti abbaa ta'uudhaaf tokko ta'uu nu barbaachisa. Yeroo hunda nuti ijoolleen teenya taargeetu tokko taanu namu ilaalchuma garaagaraa qonnaa wooma garaagaraa ajantaa garaagaraa jala fiina. So sanirraayis if qusannee wanti kanaa yoo jiraate waan akkanaa kana fudhannee jala deemnee wanti kanaa kana gartee nuti ilaal nuti gizee isin jedhu kan nuti akka fakkeenyaaf mana warratti isin gadi gara akka murtii sabrii isin gadi nuti fareeda min deebisiisu hunda yeroo isin jennu waan amma isin fiddan qabattanii fiddan isin wajji abbaatti taanee oofuu ni dandeenya miidiyaan gubbatti. Waliigallee gama danda'amee yaadaan isin deeggarree fakkeenya waan godhamuu qabu waan akkasirratti rituunaal deebisii murtii yaada isin deeggarree waan godhamu godhu isin wajji goone miidiyaa kanarratti isin wajjin wanti gochuu ni dandeenya. Waliigallee san irratti waan isin itti wal mari'attanii waan fakkeenyaaf godhamuu qabu isin murteessanii gadi dhufnaan nuti gama miidiyaatiin amma dandeettii teenyaatti isin wajjin jiraachuu barbaanneeti. Galatooma. Yaa amma ijoolleen kun yaada kana warri kaase dhiifamallee eenyu faatu jalqaba kaase Sabriinaa faan akka yaadatti itti dhufeef aartiidhaanis hin hirmaannu nu hirmaachisanii gara dandeettii kireetiviitii ajaa'ibaatiin aadaa fi uffannaa fi even visiita Oromiyaa keessatti illee nu gizee hedduu nu hirmaachisanii maaliif jedhanii yaada kaasanii yaada kanaaf isin amma isinii garuu jira malee duraan itti dadhabnee nama keenya bira dhabnee kophaa dubbannee harki tokko kophaa hina cabacabu ja'an. So waa hedduu taane ammumaa baguma hagan takkaa hubachaa dhuftanii gaafa visiita Oromiyaan bakka takka daawwatu deemu namni kiyya maaliif keessa hin jiran Oromiyaadha ka Oromiyaa jaame malee hagan tokkooti miti. Aartii keessatti hirmaannaan qooda wal qixaa qabaachuu qabna. Kun bargaafuma barra namummaati bar waan biraati miti. Waan gaafachuu qabu namni yoo waan fi hin beeyne mirga ofii dirqama fi hin beeyne waan gaafachuu qabu hin beekin kabiraatu itti fayyadama akkasii bar. sanumaa dhuga laala. Kana barraama. Wanta kaa jira. Amma yooni fi akka durii ilaalle Oromoo yoo jaan Oromoo Harargee namni gahan jiru dhugaa yoo himne. Dur keessa yoo ilaalle amma wal tuffachuu fi wanta jechuun hin jiru namuu kabajaa walirraa gajjee qaanfatee wal kabajaa tumoo jiraachaa gartee waan namni abbaan fedhe yaada kannatus sappoortii wal godhaa khayaannisaa dabaa ta'es dabasaa san diriirsaa fi wanta jaan. Amma bakka caalaan jeesanii poointiin guddaan wal kabajuu yookaan gartee wal deeggaruu yookaan sappoortii wal godhudha. Waan mafadhe irrattu. Yoo ni fi gartee abbaan fedhe wanta jee sappoortii wal goone yaada bareedaa fi yaada hamaan ta'in waan bareedaa takka namni takka yoo fide yaada sanirra deeggaruun dirqama nurra jiru maaliif yoo kee abbaa yoo waan kee ati hin qabanne alagaan sii qabdii beeyta. Dhugaa. Waan keetii fi harrateetiif waa hunda hundi abbumaan tolti. An yaadni kiyya kaan jirutti abbaa fedhe maan taane wallaalaa ta'uu beekaa ta'u wal cinaa dhaabbachuu yookaan laala namni huyyoonii fi namaaf cinaa dhabe beeyta abdiillee muraa beeyta. Kophaa ta'a. Waanuma nurra gahaa ture bar ni beeyna nuti nama qabatatti hin beeka. Amma fakkeenyaaf yoo murtii guutoo jenne Sabriinaa jenne Caalaa Nuuree jenne yoo nama sappoortii isaan godhu hin jirre yaada isaanii namni deeggaru hin jiraanne isaan kunis hamilee hin qaban laala yookaan abdii muruu takkaa jira. Abdii akka murre namni kunis wal cinaa dhaabbachuunis bareeda. Feemasoonni Harargee yookaan namni tokko sagaleen isaanii Harargee keessaa dhageettii qabdu akka mariiti beektaa. Warri kaan cufti akka nama gartee tasaafaariiti ilaala.
Mariitan yoonii fi hizbiin tun kaatee waan bareedaa takkaa fi waan saatiif waan hunda yoo mijjeessiteef oofuun naman dhibdu beektaa. Taakanaati sappoortii walaa goonuun jaan sappoortii wal goonee wal cinaa haa dhaabbannu. Thank you dhugaa keeti. Taakanaati. Haganumaa wagan takka yaada wal dabarfachuu carraa waliin kan nu namni keenya ajandaa biraa jidduun fidii amma bakka kanatti tara dhibba takka nama biraa galchaa nama tokko galchaa jechaa turan. Wanni namni sun na galchaa jeef tarii ajandaa biraati yookaan immoo fedhii dhimma gargaarsaattis haa ta'u fedhii dhimma yaada fi dabarfachuutis haa ta'u garuu kan waan irraa dubbachuu jiru kana fixateeti san booda namni waan san irra deebi'a. Wanni lama wal biraan deemtu gaa muka lamaan miila lamaan muka lamaan gorani. Amma murtii maali wanni niin jechuu fedhu ni beektaa waan kana amma asumatti haasofnee dhiisuu osoo hin ta'in boru takkaa Namu video waraabnee dhageettii qabdu ni gaafanna. Guyyaatti nu qabii viidiyoo ni waraabna anis ni waraaba ati waraabee hedduu ni waraaba faamii ni waraaba caalaan ni jira hundi keenya warra asirra jiru hundi keenya warri jala jirullee jechuudha si galee because maaliifi yoo dhugaa dubbanne aartiin Harargee irraa biqilte si galee miti akkasumas immoo aartistoonni Harargee awwaardii irra dhiyaatee awwaardii argatu takka hin jiru visit Oromiyaa keessattis akkasuma ijoolleen amma fakkeenyaaf dhalaa moodeelistiin maal fakkaattu qabna Harargeen bismillah rabbi sodaa dhutee isii olaalte kanatti qalbiin teetun kamee gabbashaa baay'isiisatu qabna si galee dhiiroo taates moodeela akkasumatti qabna si galee miti. Aadaa agarsiifannuus akkasumatti qabna nuti aadaa teenya agarsiifachuu feena. Sigalee akka gandummaatti akkanarraan fudhanne warri jala jirtanillee ni dhiifamaa waliin. Gandummaa wanni jiru kun gara fokkotatti fudhatame malee gandummaa waan bareedaadha. Gandummaa fi jaalatti bareedaa yaaduma isaaniittiin baana barinaa. Nyaata keenya aadaa agarsiifachuu feena uffata keenya aadaa agarsiifachuu feena aadaan teenya maal akka taate ibsachuu barbaanna nuti waan biraa barbaadutu jiru rabshaa or ajandaa biraati miti fedhiin teenya tana nuti aadaa teenya safuu teenya waan keenya hunda addunyatti agarsiifachuu feena nuti Oromoo qofatti miti addunyatti so maali wanni kun akkamitti ta'uu danda'a yoo nuti takkataanee dhugaadhaan walitti waan ni jenne qofa si galee amma hundi gaafachuudha bakka namni gaafatee ni argata. Baanee viidiyoo haadhalan hin sodaatin hawaasni uumamaa takka hin jiru addunyaa tanarra takkaan taate takkaan taatu tanuma lamaan. Maal sodaa maal mirga kan keessa jiru ammoo waan gandaati waan sabaati waan keeti waan si qaanfachiisu waan si sodaachisu hin qabu. Ni ijoollee ta'e ni beekta gaamurti guutuu abalu waliin hin jennu nuti ni beeknaati naafeetiiti. Si galee warra duuba taa'ee waan nuti hojjetu beekna. Somali itti haa hojjennu waan kanarratti haa hirmaannu hundi keessanuu yoo dandeessan jaalala fi kabajaan isin gaafanna nuti maallaqa isin kadhachuutti hin jirru laffaatii nu laffaa ja'utti hin jirru sagalee teessan tana qofa barbaannu waan biraan barbaannu hundi keessanuu hatta warri ganda biraallee jechuudha sagalee teessan tana takka taane waan kana jijjiirama uumuu danda'uu qabna akka Harargeetti visit Oromiyaa keessatti ijoolleen teenya dhalaanis dhiirtinis moodeellichi irra ba'anii aadaa isaanii uffata isaanii nyaata isaanii safuu isaanii waan hunda isaanii maayikii qabatanii akka ibsanii awwaardii fudhatanii shallaman barbaadan waan biraan barbaadu. Gama tiktaaka awwaardiitiinis akkasumatti ijoolleen Harargee akka jiran hirmaattee feena maaliif ni beelee yoo irra dibaa taane malee ijoolleen ganda biraa hundinuu hirmaattee jirti ichirratti. Ijoollee teenya Harargee qofa. So waan kanarratti haa hojjennu ajandaa kana haasoo kana asumatti lafan kaa'inaadha. Kun ajandaallee miti baay'ee dhugaati dubbii lubbuuti dhugaa walitti hima. Tole akkas. Akkas barbaannaa soo. Ijoolleen irraa dubbattu immoo ijoolleen irraa dubbatan kana nu jajjabeessa. Nuti amma ijoolleen ajandaa uuman kana dabbaalii caalaadhaa murtu guutoo waan ofii kana jabeeffataa soo ijoollee teenya nu jajjabeessa. Dhugan baana wallaahi yeroo hedduun hin harkaa bakka biraa deemtanii nama biraan faarsinaa ijoolluma teenya tana faffaarsaa dura. Faaruu miti waan gaarii nama hojjeteen jabaadhu sappoort godhuun inni asumaan wanni kun gaariidha jabaadhuun kun immoo dogoggoraa sirreeffadhu jechuun namummaa ifeeti namummaadha kuni. Gizee hedduu bakka itti gandummaa jaamu ilaaltee jiraatte nama keenya biratti malee bakka biratti gandummaan jaamu silaa gandummaa jaamu bikka gizee hunda wanni Oromiyaa bakka buute itti deebitu ni jiraami. Nama kan kee bakka inni jiru jabeessidhaan yeroo hunda dhaamsi kiyya. Nama kan kee fedhu bakka fedhe haa jiraatu wallaalaa keetillee gaafa ati kabajji namni sii kabaja.
Sigaleme yoo ati bakka kabajan kanniniif kabraa akka dhufee si kabaju irraa hin eegin. Osoo aadaa kan kee ofiin kabajatin osoo eenyummaa kan kee ofiin kabajatin nama birarraa eenyoo ta'e dogoggora gaa kun. Kun akkasiiti mee nama yaadan kannatin irraa si yaada fuudha. Sheerii mee dubbadhu yaada qabdu. Ammoo lisente mi carraa si kannina carraa kee dubbadhu. Asoo jirtan jedhu jallisee assalaamu alaikum hundi keessanu. Waalaikum salaam warahmatullah. Ani kanarratti gartee waalaikum salaam warahmatullah. Kanarratti yaada dhugaati jirtanii waan dhugaati jirtanii kanarratti isinuma deeggaruudha malee kana caalmaa waa'ee naasuun qofa isinuma haasofitanii bittanii jirtanii. Waan isin haasoftan guutuun naatee jira dhageeffadha yeroo hunda keessanu. Murtii guutu. Oh. Waan isinii madhayyeen ol beena dhukkubaa fayyaan qabu. Ayyee. Akka sagalee nyaataatan jeetiin dhufedhi meetiruun qabamee mana keessa ciisaa jira yaala dhabe. Waan hin dawaan bitadhu hin dhabe. Okay. Sagalee nyaataa arbii jira. Eessa jiraatti gurguddichi? Okay. Ashir sagalee si taana. Eessaan jira dheete? Intalli tuni tadeen gadda mana jaalibsaa dhuftee turte saniimi? Moo nama biraati? Caalaa isi. Okay, akkam si jedhe jaalibsaan akkam si tumare waan san? Namaan si ergee si laala jee waan nam tokko natti hin dhufu na lakkoofsa na ergaa jee niin ergee natti hin dhufu. Eessa jiraatu? Rabbi si haa fayyisu bareedduuti biyyatam jirta biyyatam jirta Eessa jiraachuu jirtu jireenya? barani qabdaa ijoollee namni gargaaruu dandeessan gaa'is hundi keessanuu rabbi irraa argatan dhibbaan illee taatu waan qabdan ergaaf sadaqaadha isiniif illee. Namni gisee nama akkasii dhufe ni deemaa uumee ilaale. Nama kudhan as keessaa amma nama ishii gargaaruu barbaanne yoo jette sappoorti godhaadhaan himee. Biyya kam jirta jaalibsaan akkam jee ture? Taamsaa biraanis hin gajee natti hin deebine eegas hin agarreessu maa. Mana Hamzaa Shajjaa Birdeetee turtee kajoo jirayyoo. Eessartaati biyya kam jirta? Jala barreeffadde jalaa bee. Biyya kam jirta obboleettii teenya? Akkasuma ta'ee jira. Mana keessa ciisu jira. Murtii guddisii. Akkaawuntiin obboleeyyan kiyya namni gargaaruu dandeessan biyyis gargaara. Neemaan biyyatam jirti yookaan naannoo ta'e. Hirnaan jira jettee Khaalid. Yerna jette. Itoophiyaa jirta? So guys, ammaan tana warri rabbi laaffiseef warri nii fi biyya adda addaa jirtan Itoophiyaa keessa jirti kun akkuma agartan akka malee warri ammumaa warri gargaaru dandeessan gargaara. Abshii obboleettii teenya sagalee siif taana uumaatiif dha. Akka moo dhukkuba maaltu si qabe akkamitti si dhukkubu jira dhukkuba akkamii si qabe eessaa si dhukkuba? Qabne faamshaayetti rubna dhukkuba jetteeti. Hamzaan faan guyyaatti sii qabanii jiranii bilaak ol galchaan. Bilaak galchee ayyee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Obsaa bayaan tokko hirna jira akkamitti si ilaalini. Akkam nagaya fayyaadha. Welcome Black. Thank you. Maal taate yaana maal hin teessa? Tiruun na dhukkubaa fuulaan na hiitawee. Oh, okay. Gargaara. Nama waan qabdan gargaaraadha. Eessa jiraataati? Eessa jiraatessa? Hirna. Okay, maallaqa Itoophiyaa qarshii 10,000 siif hin dhaqaanii. Namni akkaawuntii irraa fuudhaati natti himaa. Wow, thank you. Please namuu waan dandeessani. Giftii osii kana ni obaafachuu ni dandeessa Oh, jedhu. turi akkaawuntii siif maxxansa akkaawuntii siin iskiriishi godhanii jiran fakkaate akkaawuntii kan kee kan malee gaddaatti himna hima. Akkaawuntii Kaisaan ergiif keessaan caalaayyee ergiif asirratti maxxansanii ni dhorka tiktokiini.
Galatoomii Yeah, obboleessa keenya natti Bilaak ulfaadhu. abshir. Thank you Namni so much, barbaadanu gargaaraan sagalee taaf akaawuntii namni barbaadani Takaboo keessa. isimman follow si adeebistu isimman si argitu. Follow godhiini Neema. Okay, aye. Okay, Neema erguu ni dandeessa akaawuntii takka anatti himime akaawuntii Sabrina timi, Sabrina natti ergin karaan deemu jiraane. Okay, kuma takka 59 duwwaa afur okay kudha takka 55 takka okay guys Okay, namni erguu barbaaddan wanni godi Sabrina maqaa isiitii fi abbaa isii akaakoo abbaa sadii ta'uu qaba. Nama sadii nama gaafatan irraa fudheen. sorry asirratti hin argine muyiti na godhi murtii